Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii keenya baga nagaan dhuftanii an Dr. Birboo Caalati. Egaa har'a mata duree bareedduu takkan qabadhee dhufee jira. Mata duree kanarratti dubartoonni hedduun karaa keessaa gaafii nu gaafachaa turanii jiru. Kanumaaf anarraanis mata duree kana qabadhee dhufee mata dureen kunis akkuma mata duree irratti argitan kanadha. Innis maalidha? Maloota karoora maatii yookaan maloota da'insa ittisan keessaa kamtu hundarra amanamaadha? Akkasumas immoo dhibbaan dhibbatti amanamaan hin jiraayi kan jedhu kanaafi yoommoo amanamaa ta'uu baate hammamiin kufaa ta'a yookaan immoo dhibbentaa hammamiitiin kufaa ta'a kan jedhu kana wanna madda qabatamaarra ofii kiyya dubbise tokkoon isiniif qooduu dhufe. Kanaaf isinis hanga dhumaatti nu wajjin tura. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Warri immoo duraan chaanaalii keenyaaf maatii taatanii turtan YouTube viidiyoo keenya like gochuudhaan jalqabaa. Kallattumaan gara mata duree har'a qabadheetanitti isin dabarsa. Egaa karoorri maatii akkuma beekamu karoorri maatii baay'ee karoorri maatii dhibbaan dhibbatti amanamaa ta'e hin jiru. Karoorri maatii guutummaa guututti da'insa ittisu hin jiru. Yoo jiraates maalidha inni walqunnamtii saalaa dhiisuu qofa yookaan immoo abstinence jechuudha. Walqunnamtii saalaa dhiisuurraan kanaaf malli dhibbaan dhibbatti jala muramee amanamaadha dhibbaan dhibbatti jedhamu hin jiru jechuudha. Feela irreetti qaba amma ta'eeris ta'u kufaatii qaba. Haa ta'utii garuu amanamummaa isaa kun wal darba jechuudha. Hanginni ulfan barbaadamne karoorri maatii ittisu kun wal darbaa jechuudha. Kanaafuu anis har'a isan qabadhee dhufe jechuudha. Kamtu hundarra amanamaadha. Tartiiban kan baay'ee amanamaa ta'e irraa gara kan xinnaa amanamaa ta'ettan haala saniinan isinii ibsaa jechuudha. Waan kanas anis kanan wabeeffadhe dhaabbata fayyaa kan gadaamessaa kan Ameerikaa yookaan American Obstetrics and Gynecologist an jedhu dhaabbata ACOG jedhamu tokko jira. Dhaabbanni sun percentageidhaan kaa'ee jira. Karoora maatii kana kamturra amanamaadha an jedhu kaa'ee jira. Kanaaf anis isa wabeeffadheetan kanaan waan kana isinitti himu maaliifin dubartoonni isa kana fayyadamaniitoo kamturra amanamaadha an jedhu kanallee beekuu barbaadu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf hundarra amanamaan akka ACOG-itti impilaanoonidha jechuudha. Impilaanoonii jechuun baay'een dubartootaa ni beeku. Karoora maatii kan waggaa 3 tajaajilu kan harka keessa hirree keessa godhatamu kanaa jechuudha. Inni kun impilaanoon jedhama. Amminni dhibbeentaa kufaatissaa 0.05% dha jechuudha. 0.05% tokkoffaarra jira jechuudha. 0.05% jechuun fakkeenya kana jechuun dubartoota 10,000 keessaa dubartoota 5 keessatti carraan ulfi uumamuu ni jira jechuudha. Dubartoota 10,000 keessaa dubartoota 5 keessatti. Sadarkaa duraatirra jira jechuudha. Kanaaf tokkoffaa fi hundarra amanamaan haala saniin impilaanoonidha jechuudha. Lammaffaan IUD. IUD jechuun karoora maatii isa gadaamessa keessa godhatamu sanii jechuudha. Isa gadaamessa keessa godhatamu sanii innis feela irreetti isaa 0.2 haga 0.8 gidduutti feel gochuu danda'a jechuudha. Kana jechuun nama 1000 keessaa nama 2 hanga 8 keessatti carraan ulfi uumamuu ni jira jechuudha. Nama 1000 keessaa nama 2 hanga 8 keessatti carraan ulfi uumamuu ni jira jechuudha. Nama 100 keessaa nama 1000 keessaa namni 2 haga 8 otoo waan kana fayyadamu ulfaa'uu danda'a jechuudha. 0.2 waan ta'eef nama 1000 keessaa nama 2 akka jechuuti. 0.8 jechuun immoo nama 1000 keessaa nama 8 jechuudha. Akkasidha. So lamaffaan maalidha? IUD dha jechuudha. IUD yookaan immoo kan gadaamessa keessa godhatamu. Sadaffaa Depo-Provera. Depo-Provera jechuun karoora maatii isa ji'a 3 hirreerra marfeedhaan fudhatamu sanii jechuudha. Innis immoo kufaatisaa parsantii 6 yookaan dhibbeentaa 6 jechuudha. Kana jechuun dubartoota waan kana fayyadaman keessaa dubartoota 100 keessaa dubartii 6 irratti otoo waan kana fayyadamtuu ulfi jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf sadaffaan Depo-Provera yookaan immoo qoricha isa ji'a 3 injekshinii fudhatamu sanii jechuudha. Inni arfaffaan COC yookaan immoo COC jechuun qoricha karoora maatii kan guyyaa guyyaadhaan fudhatamtu kan guyyaa 28
liqinfamtu sanii jechuudha. Ishiinis kaa feelarreetti ishii naannoo parsantii 9 jechuudha. Parsantii 9 jechuun xinnoo guddaadha. Parsantii 9 jechuun dubartoota 100 keessaa dubartii 9 otoo qoricha kana fayyadamtu ulfaa'uu dandeessi jechuudha. Ulfaa'uu dandeessi. Inni shanaffaan meel kondoom yookaan immoo kondoomii dhiiraati. Kondoomiin dhiiraatis dhibbentaa 18 kufaadha. Dhibbentaa 18 carraan ulfaa'uu hin jira. Dhibbentaa 18 jechuun akkuma dura isinii ibse dubartoota 100 keessaa dubartoonni 18 otoo qoricha kana waan kana fayyadamanuu ulfaa'uu danda'u jechuudha. Inni jaaffaa fannumaa fiimeel kondoomii dubaraa. Innis dhibbentaa 21 feel godhaa jechuudha. Dhibbentaa 21 carraan ulfi jiraachuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf karoorri maatii haala kanaan amanamummaa isaa kana fakkaata. Yeroo ta'anitti maloota uumamaatii fi maloota yeroo dheeraa kanarratti mata duree qabadhee tan dhufaa har'aaf kanuma irratti isinitti himuu dhufe. Tiinki viidiyoo kana waan baay'ee irraa bartuudhee yaada. Warri immoo gaafii qabaattan yookaan immoo waan amma barsiifne kanarrattis wanti gaafii isinitti ta'e yoo jiraate kommentii jalatti naa katabaatoo yeroo itti aanutan qabadhee dhufee irratti isin barsiisa. Har'aaf kanuma isinitti himuun dhufee yoo viidiyoo keenya jaallattan laayik godhaa. Warri chaanaalii keenya haaraa taatan ammas YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayib otoo hin godhin akka hin baane. Dabalataan odeeffannoo fayyaa garaagaraa yoo barbaaddan karaa fuula feesbuukii Dr. Birboo Caalaa jedhu akkasumas immoo karaa fuula tiiktookii Dr. Birboo Caalaa jedhuun fi telegiraamii Dr. Birboo Caalaa jedhuun argachuu dandeessu. Karaalee kanneen hundaanuu barumsa fayyaa waan beeknurraa qoodaa jirra. Kana malees immoo yaala garaagaraa yoo barbaaddan kiliinika giddugaleessaa